yookaanu dhufee sirbaara gadaa goonee nama boonsisu qabna aadaa. Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa warra baranaa kan baree garee baga bacaqii gannaarraa booqaa birraatti ceetan jenneeti jirragaa televizyiina dirree dhawaarraa horfii keenya bara haaraa qophii bashannana addaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Arraan tana ogeeyyilee muuziqaa wajjin turtii taasisuudhaaf deemnaa bakka jirtanitti nu hordofaa akka nu faana turtan kabajaa olaanaan isin afeerra. Ayyaanni yookaanu dhufee sirbaara gadaa goonee nama boonsisu qabna aadaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaa arra guyyaa ayyaanaati qophii bashannana addaa televizyiina dirree dhawaarraa qabannee dhiyaannee jirrudha. Isin biraan ga'uuf kan deemnu akka agartanitti ogeeyyilee muuziqaa waliin turtii taasisuuf deemna. Dargaggoonni kun asuma dirree dhawaatti dhalatanii kan guddatan muuziqaadhaanis asumatti jalqabanii amma dargaggoota guddina aartii biyyaa keessatti qooda isaanii bahachuudhaaf hojii hojjechaa jiranidha. Muuziqaan akkamitti eegalamee eessaa ga'anii arra maalitti jiran kan jiru fuula duroo mul'atni isaanii maalii kan jiruga bara haaraa isaan wajjin turtii taasisuuf deemna. Hundi keessanuu bakka jirtanitti qaamaa qalbiin nu faana akka turtan isin afeerra isaan wajjin turtii taasisna. Ayyaanni yookaanu dhufee sirbaara gadaa goonee nama boonsisu qabna aadaa. Tole baga nagayaan dhuftan keessummoota kiyyaa mee takka takkaan haa wal barru eenyu jaamtaa gosa meeshaa muuziqaa kam taphatta? Musa Galatamii maqaan kiyyaa Anis Numeeritiin jaama. Muuziqaan kan inni taphadhu meeshaan saaksofoon jaama. Tenor sax. Kun tenor saxidha. Saxofoonni gosa dila qaba. Gosa san keessaa kun tenor sax jaama. Hayyee Galatoomiyaati. Atoo eenyu siin jennaa haa wal barrume. Ayya maqaan kiyya Imraan Umar naan jaan kan inni taphadhu tiraampeet jaama. Masaariyaa tiraampeet jaanii taphadha. Kana taphatta? Kana taphatta. Hayyee Galatoomii. Tole hayyee Galatoomii. Atoo netto awwaq naa himime. ስሜ ሰማኝ ሙሴ ይባላል። የምጫወተው መሳሪያ ደግሞ ክላሪኔት ትባላለች። የወጣሁት ከዚህ ነው። Tole kabajamtoota hordoftoota keenya akka ammaan tana dhageessanitti gaa dargaggoota wajjin wal barreeti jira. Ogeeyyileen muuziqaa kun arkamni isaanii asuma magaalaa Dirree Dhawaa yoo ta'u maarshibaandii Dirree Dhawaa keessaa kan bahanidha. Maarshibaandiin Dirree Dhawaa gaa bara 2003 bifa haaraan erga hundeeffamee as ogeeyyilee muuziqaa hedduu horachaati kan jiru. Isaan kunis achi keessaa argamanii arra bakkoota garaagaraatti hojjechaa kan jiran. Adeemsi hojii muuziqaa maal fakkaata kan jiru turtii hojii taasisna. Dargaggoonni kun muuziqaa tokko nu dhageessuudhaan gaa sagantaa keenya kan jalqabnu ta'a nu hordofaa. sagantaa keenya gaa bifa kanaan jalqabneeti jirra. Mee saaksofoonii taphattaa anis Imraan muuziqaan kana yoom eegaltee akkamitti gosoota muuziqaa jiran keessa kana maaliif filatte kan jedhuun haa eegallu. Galatoomii muuziqaa kan inni eegalee akkam si fakkaata
gaafa ijoollee irraa eegallee Dirreedawaa irratti bakka dilaa jira, bakka ijoolleen iskaawutii jira, tiraafikoota jira, ijoollee sarkasii jira, muuziqaa jira. Gaafa ganda keessa osuma taphannuti warri muuziqaa dalagu jira, akkana dabarannu bira dalagaa. Innaa bakka lubbuun tiyya dalagii wanta kana dalagii naan jettee na waswaasu turte. Booda dhaqeetiin gaafadheeni maarshi baandii akkaan dalagu. Booda innis yoo barataa taate dalaguu dandeessa. Maaliif maarshi baandiin as jiru barattoota barattoota malee biraa dalaguu hin ta'u. Innaa barnootaafis akka jabaattuuf si godha maarshi baandii kun. Booda maal fadhan sadarkaa fadha as seenuuf sadarkaa fadhan naan jaan takka irraa ilaa 15 bahuu qabda as kas seenuuf. Innaa anis akka nasiibaatee takka irraa ilaa 3 malee bahuu gaafsan. Barataa jabaa turte. Barataa cimaa ture. Booda bakka na hayyamee akkaan dalagu. Booda isaan wajjiniin deemu ture osoo muuziqaan eegalin isaan haguu dalagan jala deemaa siin dalaga. Guyyaa takka madraka takka jira poolisii Oromiyaa baandii dalagu ture madraka san gubbaa. Booda nama kana dalagu jira. Isa bira dhaqeetiin mucaan san waan dalagu fadhaan jee. Akkasii bakka akkasoo taate boruu eegalii naan jee. Akkasitiin eegalee jechuudha. Maal akkati hin beekne ture? Hin beeku. Maqaa isaa hin beeku, waan ta'e hin beeku, akkatti hafuufan hin beeku. Booda bakka waanuma akkana ogulaalan dasna jee jiraam. Laalee dasna jee warraachi bira dhaabbata keessa kanarra na butee. Booda gaafadheeni dalagii naan jee. Booda gaafa san ijoolleen ture amma tokko dhaafur kana. Ilaamaa ittiin jiraan siin ja'a. Eessa baratta ture duraan? Laga Harree. Mana barnoota Laga Harree. Mana barnoota Laga Harree. Achirraa argamte. Achirraa hin bahee maarshi baandii seenee jechuudha. Maarshi baandii Dirreedawaa barisaan keessan gaashidaanee. Gaashidaanee beela. Imraan atoo eessa argamtee dandee eessa meeshaa muuziqaa kana akkamitti eegaltee mee waan gara muuziqaa kanatti dhufte? Baay'ee galatoomii. Muuziqaa kana gizee hedduu gandaan dabalan. Gizee bakka haruma irratti ilaalan gizee irra hedduu sanboota. Seenuun hin fadhagin bikka isaa hin beeku. Sanboota gizee takka isteediyooma keessaan arkeen. Isteediyooma keessa osoo dalagu jiran arkeen. Sanboota namichi Alii jaan takkaa ture rabbiin rahmataa godhuuf amma jechuudha. Isaan dubbisee dhaqee. Isa eegaan dubbisee boodaan bikka naa himee akka nam bakka akkatti seentuus haalatti seentuus madrasaa mangistii qara'uu qabda. Madrasaa gillii haa qara'u ta'u akkasitti seentanaan jaan. Gizee sanaan amma abaadiriin qara'uu ture madrasaa gilliitiin qara'uu ture seenuu hin dandeenye. San jecha achi seenuuf simistara takkaffaa fixeetiin gamaddaasee seenee bikka biraa dhabee nama barbaadee nama dubbiseetiin gamaddaasee seenee achirraa takkarraa hanga 15 qabaan kan mazaggaban akkasiin mazaggaban. Takkarraa hanga 15 qabaan mazaggaban. Anis akka nasiibatti 8ffaan bahee. Nasiibni xiyya gizee naatee semistara takkaffaa achuma dhufanii madrasaa nama zakkaban. Akkamitti tiraampet akkamitti filatteeti? Gizeen seenu tiraampet filadheeti miti. Gaasheetoo achi gubbaa gaash Daanielitu tiraampet dalaginaan jee. Gizeen dura seenuwaan bii baatii jaa dalageeti jira. Baatii jaa gizeen bii dalagu sinar diraamii dalagee. Sinar diraama dalageetiin gama eeseenye. Sanboota eegaan eeseenye booda xiqqoo dhaabbinni khayyaatti dhiyee jira gama tunfaash masaaraa deemna. Sanboota gizeen gama san deemu simbaalis dalageetiin jira jijjiirra. Simbaalis akkana baatii 7-8 dalageetiin jira. Sanboota gizee dhaabbinni khiyya ol dhaabbatee gama tiraampet kan naggaa isheen keessa achirra dalagee hundee sanboota amma kanaan dalagu jira. Galatoomii. Atoo akkamitti gara muuziqaa kana dhuftee maaliin meeshaa kana filatte?
ያው የድሬዳዋ ልጅ ነኝ እንደምታውቀው ከተማ ውስጥ ምናምን ሾው ሲያሳዩ ይታያል። ያው እኔም ልጅ ነኝ ማለት እነሱ ሲሰሩ ሳይ ፍላጎት ይኖረኛል። ተማሪም ነኝ እና እንዴት እንደምገባ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ነገር ግን በቃ ሲሰሩ ሳይ ደስ ይለኛል። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ክላስ ነበርኩኝ። ያው ማርያም ሰፈር የድሮ ጫካ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ክላስ እየተማርኩ ከ1 እስከ 15 የሚወጡ ጎበዝ ተማሪዎች እድሜያቸው ከዚህ ሆነ እንፈልጋለን ብለው መጡ ከድሬዳዋ ማርሽ ባንድ ማለት ነው። ከዛ ያው ከመጀመሪያም ፍላጎት ነበረኝ። እንዴት እንደምገባ አላውቅም እንጂ ፍላጎት አለኝ። እፈልጋለሁ አልኩኝ፣ ተመዘገብኩ። ከዛ በእንዲህ ቀን የምድር ባቡር ክለብ እዛ ነው ትሬዲንግ የሚሰራው። እዛ ና ተባልኩኝ። አላቅማማውም ሄድኩ። እንግዲህ ከዛ ያው ምልመላ አለ፣ መስፈርት ምናምን አላቸው። ያን መስፈርት በጊዜ ሁኔታ ያዩሃል። በትሬዲንግ እያደረጉ ያዩሃል። ቢ ምናምን ባል ነገር አለ፣ ቢ አለ፣ ያለ ከዛ እንደዛ እየተደረግን ተመለመለን። ሲኒየር ድራም ላይ ነው የተመደብኩት። ያው ጥርሴ ትንሽ ስለሆነ ለትንፋሽ አይሆንም ተብዬ ድራም ላይ ነው የሰራሁት ለተወሰነ ጊዜ። ድራም ላይም ሰልፍ ወጣ ነበረ፣ ሾው ላ ሰራ ነበረ ድራም ላይ። ከዛም በኋላ ያው ኤ ላይ ድራም የሰራው በትርፍ ሰዓቴ ደግሞ ክላርኔት አጠና ነበረ። እቺን መሳሪያ ማለት ነው። በትርፍ ፍላጎቱ ስላለኝ ነው ይውላ በትርፍ ሰዓቴ አጠና ነበረ። ከዛ ያው ፈጣሪም ብሎልኝ ያውም ደግሞ እኔም ፍላጎቱን ስለነበረኝ ያው ዛሬ ይሄን መሳሪያ በምን መረጥከው? ክላርኔት አንደኛ ድምፁ ደስ ይለኛል፣ ምርጥ መሳሪያ ነች። ሁለተኛ ደግሞ ማለት አሁን ሳክስፎን ለኔ የሚሆን ማለት መስራት እችላለሁ፣ ግን ትንሽ ክብደትም ስላለው ከኔ አቋም ጋር እንትን ያለው ያኛውንም ባላንስ አድርጌ ነው ያለ አቅሜ ደርስበታለሁ። እቺን አጥንቼ ወደፊት ደርስበታለሁ። ስለዚህ አጀማመሩ ጥሩ ነው። ያው ጋሼም አለ፣ የሱም የተመረቀበት ነው፣ የሱ ሜጀር ነች። እሱም እያስጠናኝ የተወሰነ የኔም ጥረት አለ። አንድ ላይ ያው ዛሬ ያለሁበት ደረጃ ደርሻለሁ። ቶሌ ሰገንታን ከኛ ኩማ ኢትዮ ፌጅራ ሆርዶፍቶተ ከኛ ሜሻን ሙዚቃ ማንተን አገርተን ኩን ሁንዲኑ ሀፉራን ካን ሆጀተሙዳ ሰገሌን ሙዚቃ ከናሞ ህጉ ሜሻ ሙዚቃ ቢራውጅን ደባለሜ ሚደግነ ስርቦታፊስ ሙዚቃፊስ ቆደ ጉዳ ከንቀቡዳ ቴገሩ ወሊስቶተ ዱበ የሃ ሙዚቃ ገረ ዱባ ዳበተኒ ሆጀተማን የሮ ሄዱ ኦጌይሌ ሙዚቃ ዳምቤ ከመኔ አረጋ ኢሳወጂኔ ቱርቲ ታይሳ ከንጅሩ ሜ አኒስ ገማኸቲን ዴቢያ ሜሻ ሙዚቃ ቢራራ ሳክሲፎኒ ማልቶ አደጎዳ ዮሃንሞ ሰገሌሌን ሳሁን አከሚት ዋኒ ጃሜ ነቲም ሁንዲኑ አፉራን ሆጀተማ ሀፉሪ ሳቶ አከሚት አከም ፈዳ ዋንጅሩ ዋይ ትራ ሳክሲፎኒ ዳ ሆርዶፍቶ ተኸኛ ኢፈና ጎድ አይ ገለተሚ ሜሻሊን ማርሽባንድ ሀስተ ጉዴኑ ሁንዲኑ ሀፉራን ደለገሙ ፓርቲ ብራት ጅራ ኦርኬስትሬሽና ኤሌክትሪካል ደለጉ ጅራ ሜሻሊን አፉራን ደለገሙ ሁን ጎሰዲላ ጅራ ጎሰዲላ ጎሰሄቱዳ ሁንዲኑ ፓርቲ ቀበን ከኢዩ ጅራ ቤስ ፓርቲ ጅራ ኮግኒሳ ፉርዳ ሀቴ ጅራ እና አማ ሁን ከኒን ደለጉ ቴነሪ ኢፊፉ ቆቅኒ ኢልማ ነማቱ አፍሪቲ ቆደማ ጃ ሙዚቃ ሀሰቲ ተከፋን ቆቀዲራ ቤዚዳ ፉርዳዳ ለመፋን ቴነር ጃማ ቴነር ጀቹን ቆቀዲራ ጅዱ ገሌሳ ኩን ሰኒን ዲያማቹ ፉርዳምቲ ቀላምቲ ጅዱ ገሌሳ ቆቅኒ ከቴነር ይቀቡ እና ማርሽባንድ ረቲ ያከም ይተቀመተ ሁን አካ በሬጁፍ ogunyata berechif wanta faarayda hum isada wallerati ni isa walle orchestration ratis walle tenera qabu baka edu bereda hum baka khabarechu hunda khaysa sanin baka dilatis khadala ga mukhana wan berechu ni berecha bandi gutu tes bandi le khaysa khan baka endabdu baka hundaw hun endabam malif ni berecha wan daratu بريتش في التكلم أنا هو شرّان هوجي خيتي بلا ريتشو بلا الحمد لله خلوج والكبتي حفوران هوجتنا حفوران هوجتنا كمي سومبي قواني جو هو حفورة بافتو أكاممون كون إنجرو أكاممون إنجرو يشون أقول دريدو مال فدا نياتا فدا عندينو
nyaata bareedaa nyaachuu fedha yoo nyaata nyaatte rakkoon hin jiru yoo nyaata nyaanne hafuurri ka'e Aggoo hafuura baastu aggoo hafuura baastaati waan ni jette qilleensa isaan fudhatta funyaanii fi waan hafuura akkana funyaaniifis afaaniinis ni fudhata maaliif kun amma guddaa lagu bakka yeroo dheeraa miti ka'inaaf afuufteeti ichaa fudhachaa akkasii fudhata lagu kun dareedu hedduu amma nama laaluuf hedduu ulfaata beete hafuura akkamii fudhata muraama jaamakin hoggu dareedu hafuura ka'e fudhatu irra heddummaa ta'u hafuufirra gaafa dura leenjitu san haalli ture akkami gaafaan dura leenjuu jechuun hoggu dura eegattu wanni hundinuu ni ulfaata aareena ture jechuun hafuura bichaa osoo hin taane amma kun laal bakka itti qabu abbaa 24 qaba bakka itti qabu bichaa quba 10 abbaa 24 xixa amma kanaawu bakka sakka ogu bakka xixa san beekuu qabda illaa osoo ijaan ilaalle xixa ijaan bakka biraa ilaalaa taphatam bakka san bakka wanta jechuu qabda beekuu qabda እና ሰኒ ጅራ hafuuraati jira jechuun tireedingii yoo itti jabaatte waan hunda irratti yoo itti jabaatte bareedaadha kanarratti xiyyeeffannaa kan nu fedha jechuudha xiyyeeffannaa kan nu fedha marshabaandii keenyas gaashdaanii jira xiyyeeffannaa akkatti kannitu yoo xiyyeeffannaa kan ni lola jecha masamara irraan baatu masamara keessa xiyyeeffannaa kan ta'eef waan hunda kee as gubba fitta booda lekkitti achi yoo dhalii bareedaadha waan dasi joo damo Dirreedawaan biyya Itoophiyaa keessa marshabaandiin bartoota Dirreedawaa qofaa jira bakka biraan jiru wanni dasi joo kana ammas ijoolleef maaliin jaa warraaf maatiif ijoollee isaanii waan akka marshabaandii iskaawutii jira sarkasii jira waan akkana yoo geessan barataa amma yoo marshabaandii takka irraa ilaa 15 baanee ni adabamta amma namni muuziqaa dalagu barnoota irrattis jabaachuu qabda barnoota irraa yoo baate sindistu gaashdaanii እና amma namni maatti fakkaata oguu muuziqaa eegaltu haqaraatii dhiistu itti fakkaatan namni maatiin irra guddaan akkasiin achi yoo seente endawam marshabaandii kana ni jaalatta asirraa akka hin adabamneef likkii qaaraa taa'u እና maatiin ijoolleen xixiqqoon bakka biraa iddoo turraa amma ijoolleen xixiqqoon akka jiranitti waan biraa keessa jiran beete kanarratti bakka muuziqaan jiru bakka kana yoo ergan bareedaadhaan jaa naamusaafis gaarii beekuu naamusaafis hedduu gaarii tole Imraan gama keetiin dhufa tiraampheetiin akkuma saaksifoonitti sagaleedhaan kan taphatamudha hafuura fadha meeshaa muuziqaa kun maali saaksifoonii wajjin garaagarummaan inni qabu amalli addaa inni qabu maali mee tiraampheetiin daawwattoota keenyaaf addanaa baasa hayyee galatoomi amma tiraampheet fi saaksifoon meejarri isaa tokkuma waan addaan baasu qooqa bikkaatti taphannu bikkaatti sagalee isaa amma isaan akka bareechisuuf akka seenan hundis bikkaatti seenu qaba bikka adda addaarra seenan keenya amma waan qaataa 3 qaba inni amma 24 sin deemi akkas ta'e amma sadeenuma keessatti keenya amma qaataa bikka takka khatiit irra qooqa 3 faa jira qooqa 4 jira hadaleedus amma keenya achuma bira sagalee jirta sagalee san khati jirtu arraba keetii fi dhii keetiin taphatta kan hunda amma isaan amma qaataa tuqanii taphatan adda godhu kan amma nuti amma hafuura akkami hafuurri tokkuma iddoo ni fedha kan hafuura gubaabstu qilleensa akkamii fudhattaa hinuu kaamamtu gizee nuti daleenu nu booda bees paartii dalaga bikka isaan dalagan san nuti dafnee hafuura fudhanna amma kun jechuun bakka tiraampheet irra hedduu marshabaandii keessa qooqni isaa akka dhageeffamus kana marshabaandii akka halkitti dhageeffamus kana amma yoo waa xiqqoollee wallaalte keenyuma kanaatu dhageeffama dogongorri dafee ba'a maaliif iyyeensa qabaas halkitti hazeemaa hunda dalagus bees paartii kanaafuu xiyyeeffannaa qalbii ta'e walitti qabdee hojjetu qalbii ta'e walitti qabdee
qaama qalbii asirra gooteetuma dalaguu qabda gisee zeemaa dalaguu jechuudha. Kanaafuu harkii fi hidhii arrabaanii hojjeta. Arrabaan hojjettee kanuma sadeen hojjetta. Qalbiin ta'e guutuu achirra ta'uu qaba. Achirra ta'uu qaba. Irwaan irraanfata minaa hin fadhu. Irraanfata hin fadhu. Amma tiraampeta gisee daleetu irraanfata kana yoo qabaatte osoo dalagu jirtu nama dura faa dalagu malta. Yoo ate nama irraanfatu yoo taate bakka khabaraatu ta'e arrabni kee khabaraa dalaga hidhiin kee waan biraa dalaga qooqan taanee baaste jechuudha. Akkas taatee beektaa? Qunnamni onnee akkasii? Qunnamee jira amma gisee karaarra dalagu gisee takka amma marshibaanti osoo dalagu jiru karaarra dalagu jiru gisee duna dubbatan ana soon deemuu bakka dadhabbii qabda. Dadhabbii kiyyeessan maaliin dabarsaa baanarra laxxafamee jira. Baanarra sanii qaraa. San dubbisaa deema? San dubbisaa hin deema. Na laalu jiran iddoon amma burkee hajaan jira kondaaktara keenya. Inni na laala gisee irra hedduu. San booda osuma isaan qaroo jiru haasanii isaan zeemaa seenanii jira. Ansaniin qaroo jira isaan san qaroo deemaatumaan jira. Gisee zeemaa eegalanii qooqa giseen dhageen waa bakka karaa fiyyaa gad deebi'e. San booda gisee seenu qooqa biraatiin baase. Mucaan na dura jiru garagalee maal taateen? Maaliif bakka dogongoraas yoo dhuftee waan baatu saniif jecha qalbii kee asirra gootee dalaguu qabda jechuudha sanis jaalladha. Dirree Dhawaa keessatti abbaa muuziqaati Gaash Chaaneel amata dheeraas hojjetee jira. Akka beekamutti Dirree Dhawaatti maarshibaandiin seenaa isaa gulaaltu bara 1969 dura eegale. San booda bara 1993 bifa haariyaan manneen barnootaa irra hojjechaa ture. Biiroo barnootaa jalatti immoo bara 2003 irraa eegale bifa haariyaan gaa isin bira kan horachuu dandeetti jira marsaa garaagaraatiin leenjisaa barsaa Gaash Chaaneel dhugumatti abbaa ogummaa hedduuti dargaggoota isin fakkaatu Dirree Dhawaaf gumaachaa ta'e kan jiru Dirree Dhawaa bira dabranii ijoolleen maarshibaandii Dirree Dhawaa irraa bahan Hararis tajaajilaa jiran Harargee bahattis ni argaman bakkoota garaagaraatti hojjetan bu'uura kana hunda gulaaltu maarshibaandiin Dirree Dhawaa hojii guddaa hojjechaa akka jiru hanga hojjeteetti akka hin galatoonfatamnii fi beekamtiin hin kennaminiif kan agarsiisudha. Kanaafuu nulleen akka qophii bashannana addaattis akka sagantaa kanattis maarshibaandiin Dirree Dhawaattis leenjisaa fi barsiisaa Gaash Daaneelis hojii hojjetaniif galatoonfachuu barbaanna. Wanni guddaan harreessi wajjin itti walitti dhufnellee hojiilee inni hojjetee ijoollee inni horate eessa ga'anii jiran kan jedhu jiraattota Dirree Dhawaa wajjin wal barsiisuu waan barbaanneef jechuudha. እና ያው ብዙ ቃታዎች አሉ እንደምታየው የትንፋሽ መሳሪያ ነው። ሬድ ነው የሚጠቀመው ማውስፒሱ። ይሄኛው የራሱ የብረት ነው ማውስፒሱ ማለት ነው። የሳክስፎን እና የክላርኔት ግን ሬድ ነው የሚጠቀመው። እዚህ ጋር አለ በእንትን ነው የሚሰራ እና ድምጿ ያው ቀጭን ነው እንዳልኩ ሜሎዲ ነው የምንጫወትበት ለእንጉርጉሮ እንደገና ደግሞ እነዚህ በቃ ለሃል አይደለ ውስጥን ራስን ታዳመጥ የሚያደርጉ ሙዚቃዎችን በይበልጥ የምትጫወትበት ዜማ ነው። እንደ ሀገር ላይ እነ ነብር እና ባብል የሚያጫውቱበት ማለት ነው። በቃ ለምሳሌ ያ እንደ ራስን እንድታዳመጥ የሚያደርጉ ዘፈኖች አሉ። ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎችን በይበልጥ ይሰራበታል። ማርሽኛ ሀገር ላይ ለትዝታ ሙዚቃዎች በጣም እንትን ነች። እንደውም ኦልድ ሙዚቃዎችን የሚያዳምጡ ሰዎች ያጓታል እቺ እና ማርሽ ባንድ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሜሎዲ ነው የሚጫወተው። ያው ቤዝ ጊታር ለምሳሌ አለ፣ ትሮምቦን ምናምን የሚባሉ መሳሪያዎች አሉ ማርሽ ባንድ ላይ። ትራምፔት ምናምን ደግሞ ለብቻ የራሳቸው ፓርት አለ፣ ቀጭን ነው የሚጫወቱት። ቴነር ሳክስ እና አልቶ ሳክስ፣ ክላርኔት ምናምን ደግሞ ሜሎዲ የሁለቱንም አንድ ላይ ነው አቀናጅተው የሚሰሩት ማለት ነው። እና በዛ መሀል ደግሞ በትራምፔት እና በትሮምቦን ለምሳሌ በቤዝ ፓርት እና በቀጭን ድምጽ መሀል ላይ ደግሞ እነዚህ መሳሪያዎች ሲገቡ ሞር ዘፈኑን ወይም ደግሞ ያን እየተጫወቱን ያለነው ሙዚቃ ያጣፍጡታል ማለት ነው። ውበት ይጨምራሉ። ቆንጆ መሳሪያዎች። ስለዚህ እንዴት ነው የትንፋሽ አጠቃቀም? ያው የትንፋሽ አጠቃቀም ማለት ውጪ ኦዲየንሱ ሲያየን ብዙ ትንፋሽ የምንጠቀም ነው የሚመስለው፣ ግን እኛው ስንጠቀም ሪዱን በደንብ ዘግተነው ስለሆነ አፋችን ላይ ትንፋሽ አለ። ያው ትንፋሻችን ደግሞ አፋችን ላይ በሚያደርግ ጊዜ በአፍንጫችን ሳብ እያደረግን የተወሰነ እንጠቀማለን። ጣቶቹስ? ጣቶቹ በጣም ብረት ይበዛዋልና አዎ ቀዳዳ ነው አብዛኛው። ጀስት በባህላዊ መሳሪያ ዋሽንት የዋሽንት አይነት ድምጽ በቃ ነች። መድፈን ነው እያንዳንዱን ነገር እንደምታውቀው መድፈን ነው። ብዙ ቃታ ነው ያለው።
ያው የምጠቀመው ግን እነዚህ ነው ማንጠቀመው ነገር የለም እጃችን ላይ እስቲ ሙዚቃ እንትን እንሞክረው እስቲ kabajamtoota hordoftoota keenya egaa klaaret sagaleen isaa maal akka fakkaatu arkineeti jirra akka arkituutti muuziqaa keessatti gosoota sagalee garagaraatu waliin dhufee muuziqaa fakkeessee sirba dabaalee miidheessee jechuudha san keessaa klaaret isa tokko saaksifooniinoo sagaleen isaa maal fakkaata qoodni muuziqaa keessa qabu maali kan jedhu Imraan sagalee tokko sirba ni fadhe tokko immoo sagalee isaan dhageessa Imraan mee tiraampeet sagaleen isaa maali hobatti hojjetamu gosoota meeshaa muuziqaa lameen kanarraa keessaa bifa addaatiin dhagahamu maali mee nu dhageessa Badheetiin amma ni jira amma gama si gargaaranii jira. Qooda isaanii hunda. Amma qooda kiyyaas qooda ispaartii bikkee isaan mi'eessanis bikkee isaan nu gargaaranis walumaan gizee akkana ta'e amma hedduu dadhabda. Hedduu dadhabda hafuuraas hedduu. Hafuuraas sirraachisaa qaba. Kanaafuu ritimii eeggachuudhaaf eeggattee bikkaatti itti seentu beektii san lallaaluu qabda. Amma kophaa kiyya gizeen dalaguna ilaalti hafuuraa sirra amma waan reefu waan hafuuraan nu gaafate jecha guutuu gizee dalaydee fi gizee waliin dalayne hafuurri keetis bikkee isaaniitti seentu hafuuratti fudhata jechuudha. Hafuura futee kanaaf qofa. Kophaatti garuu ni ulfaata. Kophaa hedduu ulfaata. Kophaatti ni ulfaata. Akkam hedduu dalaguu fedha. Hedduu bakka amma saara kanatti hedduu dalaguu fedha ifeeguu fedha. Hafuura kee ifeeguu qabda amma nuti barbarees ni nyaanna miximixaas ni nyaanna bakka akkuma nama cahuu ni jiraami akkasanitti hafuura kee eeggachuu qabda. Kanaafuu somba kee dadhabsiisuu qabda. Somba kee dadhabsiisuu qabdu bakka waan bareedaa barbaree hin qabne nama sanfaayina ispoortiis cahuu qabda. Ispoortiis hojjettee hafuura kee bakka akkuma nama boqonnaas yeroo dheeraa fadha jechuudha. Mee anis gama keetiin dhufa saaksifooniin hobaasaatti maal fakkaata ka jedhu mee gosa muuziqaa feete yookaan sirba tokko. Sirba ati feetiin si taphadha. Sirba kamii si taphadha? Mee takka yaami. Ani egaa sirboota mee Ali Birraarraa waan taphadhu. Yalla salla sinaatti deebise.
hedduun maarshi baandii diree dhawaguu yaadatu gaa barattoota hojii barnoota barachaati waan yettanii amma ijoolleen haariyaa seena jala jalarraa yeroo hanga takka hojjechaa waan yettanii bara hanga tokko eega tajaajilan booda ijoollee haariyaa arkinaa waan amma ergaati maarshi baandii keessa achi eegalte amma eessa jirta muuziqaa dhaabdee jirtamoo maarshi baandii keessa hojjechuu jirtamoo eegalee injitanii hojjetan booda hanga yoom itti fuftamme haalli jiru maal fakkaata? Amma haalli jiru maal fakkaata? Akkaan siimetti gaafa ijoollee irraa eegaleetiin maarshi baandii dalagee wadda oguu qaraattii dhaabdu maarshi baandii ni dhabda maaliif baratootaaf bakka gaddista. Andammoo oguun qaraattii dhaabee karaa dalagaatti oguun eegalee maaliin eegalee saksifoonan dhisnee karaa Harariin dhaqee achi baandii makalaakiyaati jira misraaqis baandii guddaadha achiin seenee fatanaa dabaree achi seenee ammata lamaaf achiin dalagu ture booda Baharargee baandii Baharargee afran qalloo achis dalageetiin jira achis isaan wajjin dalageetiin jira fandishee faa wajjin eebaa isaan wajjinis dalageetiin jira jechuun bakka amma bakkaan an jiru kanarra kaniin gahee gaafa ijoollee san maarshi baandii dalaguu kiyyaanii Gash Daaniel ana jala deemee ana tajaajilee na barsiisee na leenjisee kanaaf geetiin jira amma. Kanaafuu muuziqaan dhaabne maarshi baandii dhiistee malee. Maarshi baandii raayin bahee malee muuziqaan dhiisnee dalagaa biraatiin dalagaa hojii mataa kiyyaa kan dalagu jira muuziqaallee in dalaga. Yeroo boqonnaa keessatti muuziqaa taphattu. Muuziqaan taphadha muuziqaa irraa hin baane bahuun fadhu. Maaliifin sin jeesete namni hedduun maal jaa artiin keessattuu wallistoota yoo ta'e malee warri muuziqaa taphatu kun yoo kiiboordii kana kanan taheen yeroo hedduu carraa hojii haa argatan ittiin fakkaatu. Kanaafuu meeshaawwan muuziqaa kun carraa hojii ni qaban jechuudha. Maaliin harkanne carraa hojii ni qabda. Carraa hojii ni harkanna. Maalii kan harkanne ati yoo taphattu wallisaas si hojiin taphata. Namni hundinuu wallisaa san beeka wallisaa bichaalaadha. Muuziqaa takka oguu wallisu namni takka oguu wallisu kabadhaafamus wallisaadha. Muuziqaa san warra isa duuba jiru namni takka yoo hasaa irratti muuziqaan san hin bareedu. Wanni takka hin bareedu. Muuziqaa san bareechuuf warra duuba dhaabbatanii jira. Ammoo wallistoonni shan wallee takka yoo taphatan isteejii takka irratti wallistoota shanan saniif warra muuziqaa bareechu jira duuba warra dhaabbatu. Wallistoota shananii fi warri muuziqaa taphatu namuma tokko. Namuma takka. Kanaafuu qoodni keessa guddaa jechuudha. Kan isaan hundarraa dalagu kalaffa'u warra duuba jiru kana gin namni dura jiru kana wallistoota kana laala. Kanaafuu nutis nu laalaa jechuu jirti. Nu laala. Waan bareedaadha kakaaste maaliif yeroo hedduu hojii hunda keessatti namni duubarra taa'ee waa godhu kun hin mul'atu. Nama jabaa kanuma fuula dura bahee harkoo kana ijjiirra buute kanaatu ija nama hundaa dhuunfata badhaasaas yoo ta'e kanaas isaarra bu'a. Garuu muuziqaa keessatti qoodni tumsaan hojii garee waan ta'eef hundi isaaniitu akkuma reefu isinis naa ibsitanitti tokko meeshaa muuziqaadha qooda mataa isaati kan qabu san keessa saaksifooniin isa tokko jechuudha. Kanaafuu jireenyaa fi itti jiraachuudhaaf ni ta'a jechuu jirta muuziqaan. Muuziqaan ni ta'a ammas nama itti jiraatu dilaa jira. Nama dilaa jira amma sababoota kiyya kan hin beeku kan muuziqaan jiraatan nama dilaa jira. Muuziqaan yoo jiraate wanni si dhorku hin jiru. Muuziqaa dalagaa mataa kaatittis dalaguu dandeessa. Wal cinaa. Muuziqaan akka dal'aanammaa akka dalagaatti hin fudhadhu. Oguun dalagu dalagaadha anaaf laakiin ittiin ifi haaromsa oguun dalagu. Itti gammaduuf. Ittiin gammada. Kanaafuu ogummaa kana ni jaalatte jechuudha. Imraan mee gama keetiin dhufaa maaliif jirta ammaati? Tiraampheetii maarshi baandii keessa jirtamoo achirraa baatee jirtamoo maaliif jirta? Amma maarshi baandii dhaabeetiin jira. Dalagaa biraatiin dalagu jira. Isaan gama biraatti amma maarshi baandii kana yoo dalagaa maarshi baandii isin dalagee jee wajjin naaf hin dhufu maarshi baandii diriiraa kana jiru wajjin. Barattoota. Barattoota hojii wajjin maaliif barattoonnis jala jalaan seenan jala jalaan jijjiirama.
Sen jecha hararin deedeemee gisee taa'amma gisee dalagarraa boqonnaa harkadhee hararin dhaqa. Muuziqaa harraa waan keessaa bahu ta'een harar dhaqeetiin isaan bira xiqqoo amma torbaan irra ala dafaa deena. Ala dhadheenee isaan bira daleenee torbaan irraa gisee takka achi dhaqeetiin dalageetiin gatti. Harar ማርሽ ባንዲ ፖሊስ ሀረሪሞ ምስራቅ እዚህ ሙዚቃ ባንዲ ሙዚቃ ማህበር ሙዚቃ ትጅራ ተወልደ خدران تران متو ጉቶታ ኤጋ ወራ ማርሽ ባንዲ ዱር خدور ማንጉዶሌ ሳምብራ አቺ ደሌና ና ሲኒስ ወጁማን ደይና አቺ ደሌ ሳምብራ ደረጉ ጅርታን ከናፉ እትጅራችሁ ፍኒታ ሙዚቃን ወዲሌ ባንዲ ከናከነ ጨራሴ ነው ናርከነት ጨራ አማ ጊዜ ረዱ ድሬዳዋ ኸሳ ትራምፔት ይዱሌን ፈየዳ ባንዲ ይፈየዳ ማለት ባንዲ አማ ባንዲ ጉቱ ዮቴ ማለ ነመት ፈየዳ ሙጁ ማለት ባንዲ ጉቱ ነው ድሬዳዋ ኸሳ አከነቲ ይዱን ጅርቱ ሲላጅራቴ ሚሊኒየም ባንዲ አማ ሚሊኒየም ባንዲኒስ ዋ ይዱንጉን ነው በሚሰማ ትራምፔት ጅሩ ጊዜ ጉቱ ጃን ትራምፔት ጅራ ሳክስፎን ጅራ ትሮምቦሊስ ጅራ sila jirate sila chance san arkanne itti dalaydee itti jiraachuuf waan gaariidha ni ta'a. fuula dura maal yaaddaa eessa ga'uu barbaaddaa muuziqaadhaan hojii jalqabdee itti fuftamoo moo gara jireenya biraa deemtaa karoora kee fuula duraarraa wanta akkamiin jee galatoomii karoora kee fuula duraa takaffaan karoora aan qabu keessaa takaffaan muuziqaadha jiru even ilmaan khiyaafu saxofoon takka bitiin khayaafi jira እና fuula dura dalagaa muuziqaatis ni jira dalagaan jiruuf dalagus ni jirti wal cinaa deemsisuuf yaadni khiyya እና muuziqaa kan hin dhaabunatti fakkaatu kanaafuu baandiidhaan bakkoota gurguddaa baandiilee gurguddaa keessa seenuudhaaf yaada qabda ni yaada moo baandii mataa keetu hundeessuuf baandii mataa keeyyatis hundeessuuf ni yaada baandii mataa keeyyatis hundeessuuf ni yaada yoo tana ijoollee sarkas direedhaa wajjin bakkoota garaagaraa deddeemtee hojjechaa turte mee maal fakkaata akkanatti hogguu bakkoota garaagaraa deemtee hojjettu fiidbaakiin namootarraa yaadni harkattu miirri uummanni muuziqaadhaaf qabu maal agarte mee biyyoota afur kana kan dhaqee dalagee jira biyyoota afur irratti waan agaree jira maal inni namni muuziqaaf jaalala qabu isaan keessatti agareetiin jira biyya afran Jijjigaas Hararis Ciroos dheenee jira bakka hundattuu namni muuziqaa dalagus muuziqaanumaanu nama wali qaba nama wal jaalachisa duraan irraa gaafa ijoollee irraa oguu gaashitaanii nu qaraisu muuziqaan jaalalaan nama wajjin itti wal taata afaan ati haasoftuuf afaan namni haasoftu takkaa miti gin muuziqaan afaan takkasii godha waliin beetu oguu achirratti wal agartee wajjin dadhiidda waliin maramtee yaadda abbaata muuziqaan kan jaalala tapha muuziqaan nama irratti saagareetiin jira namuu oguu dalagaaf xinee gabuunu namuu dhufee nu maramee deema hedduu dasni dalagaa kanaaf amma maarshi baandii diree dho'aatu isin hore arra dargaggoota biraa barattoota bakka buusee hojjechaati jirani gaashi daani'el muuziqaa diree dho'aa keessattis muuziqaa Itoophiyaa keessattis dargaggoota hedduu horachaa jira qoodni inni as keessatti bahatee fi carraa kanaan galatoonfachuu yoo barbaaddees bagattiin si geechuu yoo barbaaddees yoo jiraate miilanumaan carraan si kan amma kaniin galatoonfadhu akka khiyyaatti qofa osoo hin taane akka barattoota
Dirreedhaa Maarshibaandii hundattuu akka abbaatti akka barsiisaatti akka obboleessaa akka waan hundaa keenyaa tahee nu jala nu tajaajilee nu qoree nu barsiisee Gash Daani'el jedhama. Hedduun galateeffachuufadha inni abbaa ogummaa keetiiti. abbaa ogummaa hiyyaatti. Abbaa hiyyaa abbaa hiyyaa maaliin dhagee yeroo hedduu anas oguu saakisfoonii kana taphatu afaan isaa godha jira. Sababa saniin kafala qoofee jira jechuudha dhagee jira. maali oguu dalagaa jedhu oguu saakisfoonii hafuftu afaan jechuun bareedaa miti. Nama silaaluufis bareedaa miti. Somba keetiifis bareedaa miti. Afaan olii qabdeetii afuufuu qabda. Oguun andammoo gaafaan eegaluu gaafaan dalagu ture akkanaan jaa. Akkasanii godhu ture na galatoomin jechuuf fadhaani baga ayyaana waggaa 2015 gaheen jechuuf fadhaani uummata Itoophiyaa hundaafuu baga itti siin gahee siin jechuuf fadhaani. Imraan gama keetiin dhufa gaa. Mee amma haala keessa jirtu natti himteeti jirta. Fuula dura maal yaadda roga muuziqaatiin Imraan eessa gahuu fadhaa? Moo jireenyi muuziqaa asumaan keessaa bahuu deema? Karoora kee fuula dura natti himi. Karoora kiyya muuziqaa yaada muuziqaa keessaa bahuu jedhamu hin qabu. Muuziqaa kana akkanaan akka yaada kiyyatti nama dalagaa biraa keessatti jira dalagaa maaliif guddachaa deemaa hunduusamaa jira jiruu kee fuulduraaf tolchuu qabda ammarraa. Saniif jeetiin gama kanatti seenee malee silaa waan hundi naataatee beekumsa amma qabu kaniin qaburraa hedduu idee wanti gurguddaa jedhamtus Addis Ababaas ta'uu qabu. Kun gurguddaa Addis Ababaa irraayis ala biyya keenya irraayis ala yoo ta'es barumsa fudhadheetiin iddoo keessa deemuufadha. Saniifis yaadni kiyya sanumaan isa waan tolchitee waan si ta'utu tolchitee san booda hangaan tolchisan muuziqaan amma akkamii yoo si dhiistee si dhiisaniis hidhii keetis minaa bakka addaan baata gisee san poozishina keetis ni irraa tattaa. Kanaafuu shaakalli yeroo hunda fadhu. San jajama dhiisuullee osoo hin ta'in keessaa shaakalli godhaatumaan deebi'aa dalagaa gisee waan diinaa sirraa wee gama muuziqaa bakka hawaa kiyya guutumattu gama muuziqaa seeniitiin hojjechuu keessa. Walumaaniin bakka walumaan addunyaarra jiru isuma wajjin deemu bara muuziqaa wajjin. Maarshibaandii Dirree Dhawaate kan irraa argamte. Waa'ee Gash Daani'el wanni nuyi jettu yoo jiraate waa'ee Maarshibaandii Dirree Dhawaa wanni nuyi himtu. Maarshibaandiin Dirree Dhawaa muuziqaa nu barsiisuu irraa ala bees disipiliinii keenyaas isaan amma ijoollee iddoo ilaalta ganda keessa gizoota waan ta'u sun disipiliidhaan nu qabdee nu guddistee Maarshibaandiin. Kun hundi haa dhuftee hamii Gash Daani'el waan hunda qaba qaama iddoo kaniin galatoonfachuu fadhu barsiisaa keenyaas waan hunda keenyaas waan hundatti ilaalan Gash Daani'elin galatoonfachuu fadha. Bakka akkamiin qaraatirraayis addan baatu maaliif qaraatirraa yoo wuxxeetiin kee gattee achis Maarshibaandii muuziqaa keessaas qaxxaluu kan hin dandeessu maaliif amma muuziqaatis ni qabna. Jaalala muuziqaa yoo qabaatte dirqama qaraatii keetis tolchuu qabda disipiliinii keetis tolchuu qabda. Saniif jecha gisee muuziqaa keessa jiraattu bakka bikkan taanerraa oolurraatti kan taane itti oolturra waan taane muuziqaa keessa seentee qaraatii keetis karaa amma kana ijoolleefis haadhaa fi abbaafis ijoollee isaanii bikkan taane idda deemerra waan akka muuziqaa kana keessa akka eegalan sarakasiisan waan hedduun jiru. Gash Daani'el baga singee hin jaani baga ayyaana waggaa keenya baga singee hin jaani iddoon galatoonfachuu fadha. Bara haaraa waliin ያው እንደምታውቀው ጋሽ ዳንኤል የሁላችንም አባት ነው። ኢቨን እኔ የኢትዮጵያ የሙዚቀኞች ብዙ ሙዚቀኛ ስላፈራ ማለት ነው የሙዚቀኞች አባት ነው ብዬ ነው ማምነው። ያው በዚሁ አጋጣሚ እንኳን አደረሰ ልለው ፈልጋለሁ ጋሽ ዳንኤልን። ሁሉንም ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን ለ2015 አዲሱ ዓመት እንቁጣጣሽ እላለሁ። በተረፈ ደግሞ
ጋሽ ዳንኤል የድሬዳዋ አስተዳደር የድሬዳዋ ትምህርት ቢሮ በአጠቃላይ ደግሞ የድሬዳዋ ትምህርት ቤቶች ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደገና ደግሞ ማለት ቢያደርጉልን ብዬ የማስበው ነገር የድሬዳዋ አስተዳደርም ጋሽ ዳንኤልን እንዲያግዘው ትምህርት ቢሮም ቢሆን እያገዘን ነው እስካሁን፣ እናመሰግናለን። በይበልጥ ደግሞ እነዚህ ልጆች ያስፈልጉናል፣ ኢትዮጵያ ሙዚቀኛ ትፈልጋለች ያስፈልጋታል በሚል ሀሳብ ጋሽ ዳንኤልንም እኛ ተማሪዎችንም ቢያስተምሩ ጥሩ ነው፣ ቢደግፉ። አዎ ያለው ነገር ማሟላት ያለባቸው እቃዎች ካሉ የሚሞላበት። አዎ መሳሪያ ያስፈልጋል፣ ልብስ ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ ያው ትራንስፖርት ምናምን ብዙ ነገር አለ፣ ያው ከኑሮ ጋር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዝም ብለህ ደግሞ ሙዚቃን አትማርም፣ አንተ የምታጠናበት ቦታ ያስፈልግሃል። እነዛን ነገሮች በትንሹ አድርገውልናል። ግን ያው የድሬዳዋ ባለሀብቶችም ገንዘብ ያላቸው የድሬዳዋ ልጆችን ቢያግዙን ጥሩ ቦታ ማድረስ እንችላለን እና አመሰግናለሁ። እንኳን ደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሁሉ አቲስ ዋና ፈርቴቼ ገለቶሚ ወጋት ሲንጌ ለኪ አለማ አከኑመት ተደንባሉ ናፊ ዳወተው ተኸኛ ሙዚቃ ተኩ ካቲ ዳመን ነውዳ ዋን በረሃሪያ ተውተው ዋን በሪዳ ተኩ ኑገመችስተኔቲ ዋን ጀና ማሊን ገርገር ሀባኑ ሜፊለኖ ከይሰኔ ዋን በሪዳ ተኩ ሆጂሌ ማርሽ ባንዲት ሆጀተን ከይሳ ተው መላ ከዚህ ጋር አመሳስሉ እሱ ከመጣ ድምጽ ጋር አመሳስለው ምንም ሳትነካ በዛው እና ታቦት በቃጋ ከብጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ኸኛ ቆጲ በሸነን አዳ ቴሌቪዥን ድሬዳዋ አራጋ እስም ብራንጌ ሆርዶፋ ከንጀርተኒ አካ ገርተኒት ሜሻ ሙዚቃ ትራምፔት አከላፈት ነምኒ ሁንዲ ፉዴ ተበቹ ኸደንዴው ሚቲ ዮካን አፉፉ ሰገሌ ሙዚቃ ደገይሱ ኸደንዴው ሚቲ ሄዱ ኡልፋታዳ ሄዱ ያሌቲን ሰገሌ አባታ ከለ ራደበ ጋ ኢምራኒ ፊ ሪዮኒ ሳ ነገርሲሱ ዲዳኒት ጅራኒ ሃንገናን ጀነት ማኔ ኸናኦል ጋሽ ዳንኤል ብረደቂን አንጃኔት ጅራኒ ወሉማ ገለቱ ጉያ አያና ወጋሃራ ሰበቤ ፈቹ ዳንጋ ሆርቴ ጋሽ ዳንኤል ዮካም ማርሽ ባንዲ ድሬዳዋ ራጆሌ አርከመን አማ ጎሰተ ሙዚቃ ባንዲሌ ገረገራ ኸይሰ ሶቾአኒ ዱንፋኒስ ሆጀቻ ጆሌ ጅራኒዳ ኢሳ ወጂኒጋ አያና ኸኒን ደበርሴ ዋይ ሙዚቃዳ ኸይሰቱ ሜሻወ ሙዚቃ ሀፉራን ተበተን ማላከታን hanga tokko hubanno arkatani jirtan jenneetiin amana meeshaawwan muuziqaadha humna isaaniitii fi qoodni isaan sirboota keessatti qabanillee asuma keessa adda baafatanii jirtan jeetiin amana dargaggoonni hojiilee muuziqaa irratti hirmaachuu barbaadan dargaggoota kanarraa muuxannoo fudhachuu ni dandeessan jeetiin amana waliigalatti qophiin bashannana addaa televiziyoona dirree dhawaarraa isiniif dhiyaachaa jiru kan itti fufutaa sagantaa arraaf wali qaqqadaadannee kan ogeeyyilee muuziqaa wajjin turtiitti taasise
kana fakkaata barri haaraan kan nagaa kan gammachuu kan fayyaa kan guddina akka isiniif ta'uun hawwaa nageetti sagantaa biraatiin wal agarraa gargar garnee jira galatooma.